akkamittiin qaama saalaa dhiiraa dheeressuun danda'ama? Akkamittiin qaama saalaa dhiiraa furdisuun danda'ama? Malli ittiin qaama saalaa dhiiraa furdisan guddisan jiraa? Gaaffiilee jedhanidha deddeebiidhaan kan qaqqaban. Har'a gaaffiilee armaan olii kana deebiitti ilaalla. Haga dhuma sagantaa kanaatti yoo turtan qaamni saalaa dhiiraa safara sirriirra jira kan jennu yookaan noormaaliidha kan jennu yoo hagam ta'edha isa jedhuuf deebii ilaalla. Yoo dhuguma namni tokko qaamni saalaa dhiiraa isaatii garmalee xiqqoodha ta'e yookaan maayikiroopenis qaba ta'e falli jiru maaltu jira? Namootni qaama saalaa dhiiraa saayiziin isaa yookaan guddinni isaa noormaal ta'e qabaatan maaliif waa'ee qaama saalaa dhiiraa isaanii kana dhiphatu? Isa jedhus ni ilaalla. Dhumarratti hunduma isaaniitiif furmaata akkamiitu jira? Maal faatiin furamuu danda'a? Kan jedhu ilaallee sagantaa keenya xumurra. Namoota keessummaa taatanii nan beekneef an Dr. Daawitiin jedhama Meelbaa Saayikidii wajjin hakiima yaala sammuuti. Egaa warri keessummaa taatan subscribe godha. Namoota dhimmi kun ilaallata hin barbaachisa jettaniif immoo share godha. Gara qabxii keenya ijootti gaafa deebinu bu'aan qorannoo namoota cimdii ta'an 50,000 ol irratti hojjetame abbaa manaaf haadha manaa jaalallee walii dhiiraaf durba ta'an irratti hojjetame akka agarsiisutti dhiirotni 55 ol ta'an qaama saalaa isaanii irratti quufiinsa hin qaban gammadoo miti. Bifa isaatiin ta'uu danda'a, dheerina isaatiin, furdina isaatiin ta'uu danda'a. Qaama saalaan isaanii irratti gammadoo miti. Wanta nama dhibu dubartoota isaanii keessaa haadha manaa isaanii ta'uu dandeessi, jaalallee isaanii ta'uu dandeessi 85 ol qaama saalaa abbaa warraa isaanii yookaan jaalallee isaanii irratti gammadoodha. Hammisaa bifisaa yaaddootti hin taane. Kanarraa maal hubannaa? Dhiirotni waa'ee qaama saalaa isaanii kana dhiphatan dubartii isaanii jaalallee isaanii haa taatu haadha manaa isaanii haa taatu wajjiniin mareen godhanii ituu dhuguma maree godhaniiru ta'e ituu wajjiniin haasa'aniiru ta'e akka isheen qaama saalaa isaanii irratti gammaddu taate yaaddoo isaa akka isheen hin qabne hin hubatu. Kanaaf yaaddoon isaaniis hin salphata ture jechuudha. Gara biraadhaan yoo wajjiniin mari'ataniiru illee ta'e yoo waa'ee qaama saalaa isaanii kana wajjiniin haasa'aniiru ta'e illee wanta haati manaan yookaan jaalalleen isaanii jette waa'ee qaama saalaa isaanii irratti ilaalcha isheen kennite fudhataan jiranii jechuudha. Ani hammisaa safarrisaa natti nan qanne ana na gammachiisaa jira iseen jettuyyuu isaan amanuu hin dandeenye fudhachuu hin dandeenye isa jedhu nutti agarsiisa. Mee qaamni saalaa dhiiraa tokko safarrisaa sirriidha yookaan noormaaliidha jechuudhaaf hagam ta'uu qaba isa jedhu haa ilaallu. Akka bu'aan qorannoo gola addunyaa garaagaraa keessatti hojjetame agarsiisutti kan dhiirota 60,000 lakkaa'aman hirmaachise akka agarsiisutti dhiirotni 90 ol ta'an persentii 90 ol ta'an qaamni saalaa isaanii gaafa ka'ee saalqunnamtiidhaaf qophii ta'ee safaramu yookaan ifamee harkifamee gaafa safaramu seentimeetirii 7.5 haga seentimeetira 15 qofa ta'an. Dhiirri tokko qaamni saalaa isaa garmalee xiqqoodha wal'aansa barbaachisa jechuudhaaf gaafa ka'ee jedhu yookaan ifamee gaafa harkifamee gaafa safaramu seentimeetira 7 gadi ta'uu qaba. Namni kana qabu maayikiroopenis qaba jedhama. Sababiin maayikiroopenis qabaachuu yookaan qaama saalaa dhiiraa garmalee xiqqaa ta'e qabaachuu dhalootarraan kan dhufu yookaan konjeniitaal anoomaalis kan jedhamu ta'uu danda'a. Sababa hanqina hormoonota garaagaraatiin ta'uu mala. Akkasumas kaansarii garaagaraatiin qaamni saalaa dhiiraa isaa hubamee gadi xiqqaatee ta'uu danda'a. Dabalataanis miidhaan yookaan tiraawumaan irra ga'ee rakkoo kana fiduu danda'a. Dhiirotni qaama saalaa dhiiraa garmalee xiqqoo ta'e yookaan maayikiroopenis jedhamu kana qaban addunyaa kanarra kan jiran 100 gadi. Nama 100 keessaa yoo baay'ate nama tokkotu rakkoo maayikiroopenis jedhamu kana qabaata jechuudha. Dhiira 100 keessaa dhiira meeqatummoo waa'ee qaama saalaa isaatii dhiphata 155 ol. Garaagarummaa kana ilaalame. Dhugaatti addunyaa kanarraa dhiirri qaamni saalaa isaatii garmalee xiqqoo ta'e yookaan rakkoo maayikiroopenis jedhamu qabu yoo baay'ate 100 ta'a. Kan waa'ee isaa dhiphatu garuu 155 oli. Lakkoofsa kana gaafa laallu namootni 155 ol ta'an dhuguma maayikiroopenis yookaan qaamni saalaa isaanii xiqqaachuutu hin ta'in yaaddoo isaan wal qabatetu isaan rakkisaa jechuudha. Egaa gaaffiin guddaan namootni tuu safara qaama saalaa noormaalii ta'e qabanii maaliif waa'ee isaa dhiphatu isa jedhudha. Akka yaala sammuutti namootni kun gosa dhibee sammuu dhiphuu kan xinnaachuu qaama saalaa isaaniitii wajjiniin wal qabate small penis anxiety disorder kan jedhamu. Namootni dhibee kana qaban dhugaatti qaamni saalaa isaanii xiqqaatee bifisaa badee haadha warraa isaanii yookaan jaallee isaanii gammachiisuu dadhabeetu hin taane yaaduma isaanii keessatti uumame
qaamni saalaa koo xiqqoodha. Kan namoota biraatiin waliin gitu, haadha warraa koo jaallee koon gammachiisu jedhee isaan yaaddessa, isaan dhiphisa, hirriba isaan dhowwa. Namootni kun qaama saalaa isaaniitti ni saalfatu, hiriyaa isaaniitti agarsiisuu yaadda'u, darbanii wal qunnamtii saalaatti illee hirmaachuudhaaf ni sodaatu sababa kanaatiin. Egaa namootni dhibee kana qaban guyyaa keessaa yoo xiqqaate sa'aatii tokkoof waa'ee qaama saalaa isaanii, waa'ee xinneenya qaama saalaa isaanii ni yaadu. Mala ittiin qaama saalaa isaanii guddisan kana barbaaduudhaafis ni dhiphatu. Kan keessa ba'anii hojii idilee isaanii raawwachuudhaaf rakkatan illee ni jiru. Namootni tokko tokko dhiphachuu yaadda'uu keessa ba'anii gaafa gara saalqunnamtiitti dhaqan siluma waa'ee qaama saalaa isaanii yaaddaa jiru. Gaafa isaan gara saalqunnamtiitti deemanii sammuun isaanii dhiphina keessa jira gatii ta'eef akka gaariitti saalqunnamtii kana raawwachuu hin danda'anii sababa kanaan akka mirkaneeffannaatti fudhatu. Kunoo dhugumayyuu saalqunnamtiin koos gaarii ta'uu didee akka jechuun sababa qaama saalaa kootiitiin rakkoon kun dhufe jedhanii yaadu. Sababa kanaatiin ofitti amanamummaan isaanii gadi bu'aa, gaddabbuu, gadda guddaa keessa seenuu, kanaan lubbuu isaanii baasuudhaaf illee yaaduu danda'u, lubbuu isaaniis baasuu danda'u. Qaama isaanii kan biraa keessatti deddeebinee gaafannee waa'ee funyaan isaaniitti gammadoon ta'anii, waa'ee ilkaan isaaniitti gammadoon ta'anii akka jechuun body dysmorphic disorder kan jedhamu bifa ofiitti gammaduu dhiisuu, qaama ofiitti gammaduu dhiisuus ni qabaatu. Qaamota isaanii birootti gammadoo ta'anii qaama saalaa isaanii qofatti gammadoon ta'anis ni jiru. Garuu irra guddaan isaanii qaama saalaa isaanii irra darbee qaamota isaanii biraa irratti illee gammadoo akka isaan hin taanedha qorannoo baay'een kan agarsiisan. Egaa yaada kanarraa akkuma hubattan rakkoon kun rakkoo salphaa miti. Hojii idilee ofii nama dadhabsiisa, ofitti amanamummaa namaa rukutuudhaan hariiroo jaalalaa keessatti, hariiroo gaa'elaa keessatti dadhabaa nama taasisa, dhibee gaddabbuu dhiphuutiif nama saaxiluudhaan haga lubbuu ofii baasuutti nama geessuu mala. Kanaa gaditti immoo namootni baay'een namoota qoricha qaama saalaa dhiiraa keessii guddisuutu jira, kan sii furdisuutu jira jedhanii fidaniif gowwamanii miidhaa booddeetti hin deebine qaama saalaa isaaniirraan ga'anis baay'eedha. Kanaaf dhibeen kun, rakkoon kun rakkoo salphaadha jechuu hin dandeenyu. Wanti nuyi hubachuu qabnu namni hunduu suuraa qaama saalaa dhiiraa argee, poornoogiraafii irratti argee, kan ofiitii wajjiniin yaada isaa keessatti al tokko lama dorgomsiisuun waanuma jirudha. Namootni kun garuu haaluma tokko wal dorgomsiisanii bira darbutu hin ta'in dubbii kana siiriyeesitti fudhatanii, dhugaatti fudhatanii, yeroo isaaniitti fudhatanii itti dhiphachaa oolu. Sababa isaatiin saalqunnamtii baqatu, jireenya isaanii diiguu, qoricha garaagaraa barbaacha keessa qoricha miidhaa isaanirra ga'utti of saaxilu. Fala barbaachuu keessa immoo gaafa gara intarneetii dhaqan namoota gaafatan yaadni namooti dhiyeessan garaagara ta'uunsaa, intarneetii kanarraa, sooshaal miidiyaa kanarraa wantooti naanna'an kan saayinsii dhugumaatiin piruufdi ta'an ta'uu dhabuun isaanii immoo rakkoo kana garmalee hammeessaa jira. Sababa kanaaf namootni haga biyya alaa dhaqanii wallaansa saayinsiidhaan piruufdi hin taane fudhatanii qaama saalaa isaaniirra rakkoo furamuu hin dandeenye kan duraarra kan hammaatu kan ofirraan ga'an baay'eetu jiru. Wallaansa rakkoo kanaa bakka lamatti hirree ilaaluu dandeenya. Tokko, wallaansa namoota dhugumaan maayikiroopenis yookaan xiqqaachuu qaama saalaa dhiiraa qabaniif kennamudha. Inni lammataa, ituu qaami saalaa dhiiraa isaanii safarri isaa noormaalii ta'ee jiru, namootni garuu barbaacha mataa isaaniitiin, fedhii mataa isaaniitiin qaama saalaa isaanii guddisuu barbaadan, qaamni saalaa isaanii xiqqaachuun yaaddootti ta'e namoota kanaaf kan kennamudha. Namoota dhuguma maayikiroopenis yookaan xiqqaachuu qaama saalaa dhiiraa qabaniif furmaatni godhamu bifa lamaan ilaalamuu danda'a. Inni jalqabaa baqaqsanii wallaanuu alatti wallaansa godhamu. Yeroo jennu inni lammataa immoo baqaqsanii wallaanuudhaan kan godhamudha. Ituun baqaqsanii wallaanuudhaan kan godhamu inni jalqabaa qoricha ta'uu mala. Qoricha kana lilmeedhaan yookaan marfeedhaanitu qaama saalaa dhiiraa isaaniitti godhama. Qorichi kun saayinsiidhaan piruufdi ta'ee nama rakkoo kana qabu hundumaatiif haa kennamu jedhamee kan miidhaa fi bu'aansaa adda baafamee beekame waan hin taaneef namootni baay'een marfee kana fudhachuudhaan miidhaa booddeetti hin deebine baay'ee ofirraan geessisanii jiru. Gara biraadhaan qoricha qaama saalaa dhiiraa isaanii irratti dibuudhaan qoricha liqimsamuun kan wallaanuu yaalan illee hin jiru. Kanneen kun illee saayinsiidhaan piruufdi ta'anii seeraan wallaansaaf kan dhiyaatan kan hin taane kan qorannaarra jiran waan ta'aniif bu'aa isaaniirra miidhaan isaanii akka caaluudha qorattoota baay'eedhaan kan agarsiifamaa jiru. Akkasumas qaama saalaa dhiiraa ofii ji'oota dheeraadhaaf guyyaa guyyaadhaan deddeebiidhaan dhiisuudhaan yookaan harkisuudhaan qaama saalaa dhiiraa ofii guddisuu yaadi jedhu illee hin jira. Hunda caalaa yeroodhaaf kan bu'aa muraasa agarsiise mala kana.
Malli kun yeroo dheeraadhaaf meeshaa extender jedhamu yookaan harkistuu dhistuu jedhamuun irra deddeebiidhaan guyyaa guyyaadhaan sa'aatii baay'eedhaaf harkisuudhaan qaama saalaa dhiiraa ofii guddisuu yaaluudha. Miidhaa akkamii qabaachuu danda'a? Qaama saalaa dhiiraa ofii cabsuu, miidhaa irraan ga'uu, akkasumas qaamni saalaa dhiiraa ofii akka inni diilallaa'u yookaan narviin naannoo sana jiran akka isaan hin hojjenne taasisuu danda'a. Mallumti kun bu'aa xinnoo agarsiise kan jedhamu kunillee eega ji'oota dheeraa amma kana itti dhamaatanii booddee kan inni dabaluu danda'e seentimeetirii 1.5 hanga seentimeetirii 2ti. Kana malee malootni akka vaakiyuumiidhaan qaama saalaa dhiiraa guddisuu yaaluu hin jiru. Baay'een isaanii garuu bu'a qabeessa miti, saayinsiidhaanis pruuvd kan ta'an miti. Isaanumti kun eenyuuf kennamuun jedhee kanneen qaamni saalaa dhiiraa isaanii xiqqoo ta'uun rakkoo maayikiroopenis qabu jedhamee ogeessaan doktoraan mirkanaa'eef yaalamu isaanuu. Innuu akkuma isinitti hime bu'aan isaa quubsaa miti, miidhaan isaa garuu olaanaadha. Malli lammataan baqaqsanii wallaanuudha. Kun wantoota akka faashaawwan garaagaraa qaama saalaa dhiiraa ofitti dabaluudhaan akkasumas saspeensarii ligaamenti kan jedhu kan qaama saalaa dhiiraa rarraasee lafee keenya irratti qabu isa hiikuudhaan akka qaama saalaa dhiiraa ofii inni gara keessaa jiru gara alaatti ol ba'u taasisuudhaan xinnoo isa dheeressuun ni danda'ama. Kunis seentimeetira 2 gadi akka ta'edha qorannoo baay'een kan agarsiisan. Namoota ituu qaama saalaa dhiiraa noormaalii ta'e saayiziin isaa kan namoota baay'eeti wajjiniin kan wal madaalu qaban garuu waa'ee qaama saalaa dhiiraa isaanii yaadda'aniifoo maaltu godhamuu qaba isa jedhu haa ilaallume. Inni jalqaba mala ittiin manatti of gargaaranidha. Qorichoota doktoraan hin ajajamin kan sooshaal miidiyaa kanarra marsan kan gabaa dhoksaadhaan isinitti gurguramuu yaalan marfeedhaan waraanuus haa ta'u qoricha dibataas haa ta'u kan liqimsamuus haa ta'u fudhachuurraa of eeguudha. Qabxiin lammataa yaaddoo kanatu mataa keessas hin deemaa jira taanaan tarii qaamni saalaa dhiiraa koo haadha warraa koo yookaan jaalallee koo yookaan kanan sichi qabaadhuuf gammachuu barbaachisaa ta'e quubsa barbaachisaa ta'e hin kennu jettanii yaaddoftu yoo ta'e wanti isin jalqaba gochuu qabdan haadha warraa keessan jaalallee keessanii wajjiniin haasa'uudha irratti. Iftoominaan waa'ee qaama saalaa dhiiraa keessanii mataa keessan keessas hin deemaa jiru haadha warraa yookaan jaalallee keessanii wajjiniin mari'achuu. Walqunnamtii saalaa nuyi goonu kana keessatti gammadduudhaati wanti sitti hanqate jira. Kana maaliin bakka buusuu dandeenya? Maaliin fooyyessuu dandeenya? Jechuudhaan haadha warraa yookiin jaalallee ofii wajjiniin haasa'u. Haadha warraa yookaan jaalallee isee sichi dhuftuuf yaaddoftan yoo ta'e an jaalallee dhuftu yookaan dubartii sichi natti dhuftu gammachiisuu hin danda'u qaamni saalaa dhiiraa koo xiqqoodha jettanii yaaddoftu yoo ta'e qabxii kana naa hubadhaa. Tokko dubartiin marri tokko miti. Akkuma qaamni saalaa dhiiraa keenya seentimeetira 7.5 haga 15.5 jennee kan isaanis qaamni saalaa dubartii isaanii garagara ta'uusaa hubachuu. Kana deddeebisanii sammuu ofii amansiisuun barbaachisaadha. Akka waan qaamni saalaa dubartii hundumtuu tokko ta'e qaamni saalaa dhiiraa tokko safara tokko ta'e isaan gammachiisuu danda'utti yaaduun dogoggora guddaadha. Kan biraan gaafa waa'ee qaama saalaa dhiiraa ofii dhiphannu walqunnamtiin saalaa qaamuma saalaa duwwaadhaan dhumaa yaada jedhu waan mataa keessaa qabnu fakkaanna. Kan akka hin taane kan dubartii ofii gammachiisuu danda'u qaama saalaa dhiiraa qofa akka hin taane of amansiisuun ofitti himuun baay'ee barbaachisaadha. Egaa yaaddoon keessan yaadota armaan olitti kaase kana yaaddanii pirooses gootanii kanarra darbee isin rakkisa yoo ta'e ituu qoricha kamiinuu hin fudhatin tarkaanfiin jalqabaa doktora naannoo keessanitti jiru mana wal'aansaa naannoo keessan jiru dhaqxanii gargaarsa gaafachuun barbaachisaadha. Namootni baay'een qaama saalaa koo xiqqaa ta'e mala ittiin qaama saalaa koo guddisan na barbaachisaa jedhanii dhufan gaafa nuyi qaamni saalaa dhiiraa kan namoota baay'ee hagam akka ta'uu qabu safarri noormaaliidha jedhamu hagam ta'uu akka qabu ibsinuuf yaaddoo isaanii dhiphuu isaaniirraa haara galfatu. Kanaaf hubannaan yaaddoo isaanii dhiphuu isaanii salphisuu danda'a jechuudha. Yoo kanarra darbe garuu ituma safarri qaama saalaa dhiiraa isaanii sirrii ta'uu isaa nuyi itti himnu yaaddoon isaanii kanarra darbee kan itti fufu yoo ta'e qoricha dhibee dhiphuutiif yaaddootiif kennamuu fi yaaldubbiidhaan wal'aanamuu danda'a. Egaa wanti narraaf qabadhee dhufe kanuma waan na dhaggeeffattaniif galatoomaa kanneen meelbaa saayikdiif keessummaa taatan yaada nuyi kaafnu jaallattan subscribe godhaa namoota dhimmitaniifis yaadni kun akka inni ga'u share godhaa. Guyyaa biraa sagantaa biraadhaan haga wal agarruutti nagaan turaa.